Yoo harka fuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunkaassi faana turan Ejersoo Wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti ilmaan Oromoo adamsuu fi konkolaatarra buusanii raarsa jiraachuun himame. Lola gaafa amajjii 23 Oromoota Walloo irratti baname maatii tokko keessaa namni 7 kan ajjeefaman yoo ta'u, isaan keessa shamarreen takka naftee yoo taatu akkasumas haala guyyaa sanii ibsitee jirti. Bal'ina isaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti humnoonni mootummaa naannoo Amaaraatiin godinicha keessatti qobsiifaman uummata iraarsa jiraachuu fi namoota Finfinnee irraa galaa jiran karaatti qabanii adamsa jiraachuun dhaga'ame. Humnoonni Amaaraa gaafa lola amajjii 23 aana jiillee dhummuuga keessatti baname. Ijoollee Oromoo maneedhaa Saawud Arabiyaa irraa galaa jiran magaalaa Dabra Birhaan keessatti qabanii rashanuun ni yaaddatama. Murni maafiyaa Amaaraa fi humnoonni federaala yeroo ammaa kana Dabra Birhaan bahiinsa Shawaaru biinsen bakka sakattaa insa tolfatanii namoota Oromoo ta'an konkolaatarraa buusuun darraa kan jiran yoo ta'u, guyyaa kaleessa namoota sabaan Oromoo ta'an 4 konkolaatarraa buusuun gaafiilee garaagaraa itti dhiyeessu akka eegalaniin shifeerri yookaan konkolaachisan makiinicha irra jiru bu'ee ijoollee tana hin beekam narraa hin hambisina ollaa keenya jechuun kadhatee harkaa akka baase dubbatu. Namoonni harka jaraatii baafatan gareen shororkeessitoota Amaaraa kunni magaalaa Dabra Birhaan Axaayyan Shaklaa fi Waladdeetti walhidhachiisaa akka jiranii fi namoota uummata Oromoo waliin jiraatanii fi namoota shamarran isaanii Oromoo irraa deessee akkasumas miseensota isaanii magaalaa keessa jiranitti dhimma ba'uun uummaticha miidhuuf dhiibbaa godhaa akka jiran odeeffannoo madda nageenyaa qaqqabe. Akka gareelee Amaaraa tokko tokkoo fi Twitter Space irratti miseensonni fi hooggantoonni isaanii mari'achaa jiranitti uummata Oromoo Walloo irratti lola bananii godinicha balleessuuf akka ta'e yeroo mari'atan dhaga'amaa jira. Mootummaan naannoo Amaaraa uummata Oromoo Walloo weerarsiisu irraa duubatti deebi'aa jiru. Odeeffannoo dabalataa godina Walloo keessatti lola amajjii 23 baname irratti warri mana tokko jumlaan dhukaasnitti banamurra shanaman keessa shamarreen takka lubbuun hafte. Yaalarra turte viidiyoon ishee fuula miidiyaa hawaasummaa irratti lakkifame. Gareen shororkeessitoota faannoo Amaaraa jedhamu yaamamumni addaa Amaaraa hidhattoonni mootummaa daangaa Tigraay irra turan waliin ta'uun lola jabaa duguuggaa sanyii jedhame yaamamu aana jiillee dhummuugaa irratti banuun lubbuu namoota dhibbootaan lakkaa'amanii darbuu fi hedduun kan madaa'an ta'uun kan yaadatamudha. Mootummaan naannoo Amaaraas ta'e mootummaan PP lola kana dhaabsisuuf osoo hin yaalin aanaa jiillee dhummuugaa irratti lubbuun ilmaan namaa akka baala mukaatti harca'uun lolichis aanaalee biroottis kan tarkaanfate yoo ta'u, qeef qabeenya qotee bulaa Oromoo barbadeessuun lubbuu namoota baay'ee kan galaafate ta'uun isaa isiniif gabaasnee jirra. Murni maafiyaa Amaaraa Oromoota Walloo lafarraa haxaa'e balleessuuf kaayyeeffate har'as nagee osoo hin jenne Oromummaa isaanii qofaaf yakkuun uummata Oromoo irratti lola banuuf yaalii godhaa akka jiru jiraattonni godinichaa bilbilaan madda nageenyaatti himani. Amajjii 23 lola aana jiillee dhummuugaa magaalaa Sadeemaa kan ganda Gubbaawaa Curraatti baname keessatti namoonni maatii tokko ta'an mana tokko keessatti namoonni 8 kan rashanaman keessatti dubartiin rasaasa 3 rukutamte duute jedhamtee biraa deemamte. Lubbuun hafuun waa'ee guyyaa sanii akkam akka ta'e jalaa ibsitee jirti. Mee akkamitti wanti sirriitti ta'e ini luare rumah tiga teh cuma nggak dapat cim dote anak harkan dote karena dote anu dua naik hafe esase warra sanarraa dhume eenyu faadha akkamitti namoonni na biratti ajjeefaman obboleettii daa'imman obboleettii ishee nama 3 eessa obboleettii ishee jalaa haadhi ajjeefamuu kan ibsite shamarreen tuni adeerri eessa ishee obboleettii isheeti ilmi adeera ishee kan keessatti argamu ta'uu eertee jirti. Walumaa galatti maatii ishee jalaa namoonni 7 akka rashanaman dubbatte. Guyyaa gaafasii obboleettii tiyya ilaalu
akkan deemin lolli eegalem kan jette shamarree rasaasa sadii rukutamte tulim humnoonni fiinxaaliyyi Amaara kallatti manulaa qotee bulaa Oromoo irra deemu nama ajjeesuu eegalanim nutis manuma keessa akka jirruun dhufanii dhukkaasa nutti bananim ani rasaasa sadii rukutameen kufe ergaa lolli dhaabbatem namni dhufe reefka yeroo guuru keessaan kaasu yaalana geessan jechuun gocha abaarama guyyaa gaafasii ibsetem shamarreen tunim namoonni baay'een ganda san keessa kan dhuman yoo ta'u ganda gubbaa waacuu jedhamu kana keessatti haadhi ilmaan shanii mana ishee keessatti ilmaan ishee nama afur waliin albeen kan qalamte ta'uun ni yaadatamam gochi Oromoota wallorratti raawwatame gocha duguuggaa sanyii daangaa dabreedham kan jedhan jiraattonni aana jiillee dhumuga bilbila madda nageenyaatiif gabaasa laatanim har'as dhukkubsataan deessuun jaarsaaf jaartiin daa'imman xixiqqoon tibba kana dhalatan dabalate namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an muka jalatti galan irraa akkataa jiran jechuun dubbatu jiraattonni aana jiillee dhumuugam. Koomishinarri olaanaa mirga namooma dhaabbata biyyoota gamtoomanii Volkaar Taark naannoo Oromiyaa keessa haalli mirga namooma baay'ee addeessaa akka ta'e ibsee jira. Koomishinarri olaanaa mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Volkaar Taark hojiirra oolmaa haqa yeroo ce'umsa Itoophiyaa akka deeggaran ibsan. Koomishinarichis kan jedhan yaa'ii waliigalaa mana maree mirgoota namoomaa UN 52ffaa irratti hojiiwwan dhaabbata isaanii dalagaarra jiru irratti gabaasa yeroo dhiyeessanidha. Koomishinarri Volkaar waliigalteen nagaa mootummaa Itoophiyaa TPLF gidduutti raawwatame guutumaan akka raawwatus gaafatanii jiru. Ta'us ammallee gabaasonni yaaddessoo ta'an akka jiran ibsanii naannoo Tigraay keessatti ammallee humnoonni Amaaraa fi Eertiraa badiiwwan raawwachuu gabaasonni mul'isan akka jiran himan. Naannolee biroo kanneen akka Oromiyaa keessatti immoo haalli mirga namoomaa baay'ee yaaddessaa ta'uu ibsan. Dhiyootti mariin biyyoolessaa haqa ce'umsaa irratti xiyyeeffate Itoophiyaatti eegaleera. Sochiin kun dhaabbata isaanii akka deeggaran qondaaltonni ibsanii jiru. Gama kanniiniin dhimmi Eertiraa irratti gabaasa dhiyeessaniin bulchiinsi pirezidaantii Isaayyaas tajaajila olaantummaa dirqamaa raawwachuu itti fufuu gabaasii nu gaheera jedhan qondaalli kun. Tajaajilli loltummaa gabrummaan kan qixxaatu jechuun kan ibsan koomishinarichi rakkoon kun sababa ijoo lammiilee biyya isaanii dhiisanii akka deeman kan dirquudha jedhan. Tajaajilli loltummaa kun akka dhaabbatus gaafatanii jiru. Erga Eertiraan biyya walaba taatee eegalee tajaajilli kun hojiirra oolaa jira. Lammiileen biyyattis kanneen mufii jabaa ibsanii jiru jedhan. Eertiraan akkaataa qabiinsa mirga namoomaa haalaan qeeqamti. Bitootessi 8 guyyaa dubartoota addunyaatti jechuun ABO'n ibsee jiraachuun beekame. Bal'ina isaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Bitootessa 8 guyyaa dubartoota laalchise ijoo dubbii ABO. Harri bitootessa 8 maarchi 8 guyyaa dubartoota addunyaati. Dubartoonni jireenya dhala namaa keessatti kamiifiyyuu bu'uuraadha. Jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti dubartoonni waan hedduudha. Dubartoonni ilmoo da'anii guddisuuf hojii mana keessa qofaa akka uumamanitti dogongoraan ilaalamaa turanii ni beekama. Kun ammoo dogongora seenaa fi seeraati. Dubartoonni biyya ijaaru sochii siyaasa hawaasummaa fi hawaasa dinagdee akkasumas biyya bulchuu keessatti gahee olaanaa qabu. Addunyaa kana irrattis dubartoonni dhiibbaa guddaa uumuu fi jijjiirama cimaa fiduun kan danda'anidha. Uummanni Oromoo aadaadhaan dubartootaaf kabajaa fi bakka olaanaa qaba. Sirna gadaa keessatti dubartoonni hirmaannaa guddaa qabu. Siinqee qabatanii dhiirota lolaa fi biyya isaanii akka eegan eebbisanii bobbaasu. Yeroo daangaan cabe diinaqee Oromoo seenan dursa kan uummata dammaqsu dubartootadha. Namoota yookaan garee wal lolaa gidduu galanii nagaa buusanis gahee dubartootaati. Akkasumallee dubartoonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee olaanaa qabu. Akka Ormi jedhu dubartoonni kan goota da'anii fi goota eebbisanii lolaatti ergan qofaa osoo hin taane dubartoonni Oromoo gootummaadhaan lolanii
lolchiisanii gootuma isaanii fi irraa fi diinatti agarsiisaniiru. Adda bilisummaa Oromoo keessatti dubartoonni Oromoo aarsaa qaqqaalii kaffaluun mirga abbaa biyyummaa Oromootiif kaffalan hedduudha. Lubbuu isaanii jijjiirraan qabni wareeguu irraa hanga qaama itti hir'achuu achi buuteen dhabamu. Hidhamuu, reebamuu fi dararamuutti kanneen aarsaa kaffalan maqaan isaanii kan himameen dhumne miti. Warri diina kuffisanii kufan kan akka kuulanii baareen toofaa kanneen miila itti dhaban kan akka laalisee roobaa fa'aa urjiin qabsaa'ota dubartoota Oromooti. Aslii Muhammad yookaan Aslii Oromoo dubartii yeroo jalqabaatiif akka Afrikaatti umriin duute ishee murameedha. Urjiin dhaaba fi raggaatu roobaa fa'aa dubartoota aarsa guddaa kaffalanii qabsoo bilisummaa Oromoo hangaasa turanidha. Haloo daawwee maree maharqaa hangaatu baalchaa zeenuu mokonnanii fi ilfineesh kannoo fa'a waalleedhaan uummata Oromoo dadammaqsuu bira darbanii aarsaa uummataa kafalanii warra qabsoo finiinan keessatti qoodni isaanii akkaan guddaati. Alifiyaa Yusuf hangaatu makyaa ayyaanaadhaan bootamtee achi buuteen ishee dhabamee hafe Aishaa Ali Dirribee Jaafar Tigistuu Maammoo Geeze Tafarii fa'aan ammoo dubartoota qabsoo warraaqsa uummata finiinsanii daandii qabsoo irratti lubbuu isaanii wareegan baasan hedduu keessa isaan tokko. Kanneen akka fakkeenyaatti maqaa haadhaa malee dubartoota Oromoo qabsoo keessatti aarsaa kaffalaniif wareega lubbuu baasan kan maqaadhaan tarreessanii fixanii miti. Dubartoota Oromoo qabsoo Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kafalchiisuuf godhu keessatti dura irraan gaarraatti akka lafee dugdaatti kan utubanidha. Har'a shamarran hawaasan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegama ulfaataan lubbuutti baasaa jiran kanneen manidhaa keessatti darramaa turanii fi jiranis hedduudha. Haadholiin Oromoo daa'ima xixiqqoo waliin hidhamanii manidhaa keessatti raarfamuun arras irraan hin dhaabbatne. Dubartoonni ulfa hidhamanii manidhaa keessatti daan illee ni jiru. Mucaa gaariitti baatanii haala suukanneessadhaan ajjeefamuun isaanis mudateera. Kana alattis kanneen biyya isaanii keessatti gaaga'ama namtolcheen qe'ee irraa buqqa'anii dirreetti hafuudhaan miidhaa olaanaadhaaf saaxilamanii dhiphiinsa dabarsanii jiran kumootan hedduudha. Kanneen osoo biyya isaanii keessa jiraatu maluu fi mirga isaanii dhabaniif rakkoota adda addaan biyyoota garaa keessatti buqqaatumaan gidiraa jiranis akkasumas lakkoofsan guddaadha. Kanas teessan qoodni dubartootni jireenya hawaasaa akkasumas qabsoo biyyaa fi saba isaanii keessatti qaban guyyaa mara yeroo hunda kan yaadatamu ta'uu illee addatti guyyaan dubartoota sadarkaa idil addunyaatti waggaatti yeroo tokko kabajama. Kanaaf bitootessi 8 yookaan maarchi 8 guyyaan dubartoota yommuu kabajamu kanaatti gahee dubartoota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti qaban yaadachuu fi aarsa isaanii arrallee kafalaa jiran hubachuudhaan mirgi isaanii akka kabajamuuf qabsaa'uun barbaachisaadha. Adda bilisummaa Oromoo dubartoota Oromoo maraan baga guyyaa kanaan isin gahee jecham. Dubartoonni fi shamarran Oromoo har'a sababa eenyummaa isaaniitiin cunqurfamaa hidhaan darramaa akka mirga namummaa fi mirga dimokiraasii isaanii kabajamuuf cimsinee gaafata. Hawaasni yookaan shamarranis mirga isaanii gama hundaa fi karaa maran kabachiifachuuf sodaa fi birmannaa tokko malee ijaaramanii akka falatan deemsa qabsoo bilisummaa saba isaanii keessatti gahee isaanii akka ol kaasan hiree kana yaamicha goonam. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo bitootessa 8 bara 2023 Finfinnee. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa fan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya akkasumas peejii keenya jala dhaqaa isiniin jechaa agoo waan nu waliin turtaniif galatooma.